Seenaa addunyaa keessatti biyyi Masrii fi biyyi Itoophiyaa takkaa walii galtee hin beektu. Inumaa irra darbee yeroo hedduu Masriin biyya Itoophiyaa koloneeffachuu barbaaddi. Qaamonni adda addaa yeroo biyya alalleetii yeroo dhufan waliin tokkummaa uumuun Itoophiyaa cabsuu barbaadan. Masrii fi Itoophiyaa gidduu maaltu jira? Kanumaan wal qabatee dhuma irratti ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kana dura Masriin duruu diina Itoophiyaati jechuunis dubbatanii jiran jechuudha. Itti dabaluun Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Masriin yeroo 3 yeroo 4 irra deddeebiin lolan waliin seentee garuu mooyamtee galtee ammallee hin dandamnu jechuun dhaaddatee ture. Kanallee bal'inaan isiniin gada daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Masriin ammallee ciiftee bulaa hin jirtu. Kana irratti Dr. Buzunaa Yimaanuu Yuunivarsiitii Kuwait Barfet UK irra akkasumallee Dr. Tasfaayee Tolosaa Imaanaa Yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisaa fi qorataa seenaa kan tahe baay'ee wal mormanii turan. Akkasumallee seenaa hedduu gadi baasanii turan. Mee isiniin gaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Akkasumallee viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf like share waliif godhuun wal biraan gaan isiniin jedha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Jalqaba irratti Masrii fi Itoophiyaan diina walii turanii kan jedhu ilaalla jechuudha. Aangaa'onni mootummaa yeroo garagaratti Masriin hidhattoota mootummaa lolaniif dahoodha. Ni dhiichisanis jechuun yeroo dheeraaf himataa turan jechuudha. Sababa waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii mallatteessaniin hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa hammaatee ture. Yeroo san Masriin Soomaaliyaa bira dhaabbatte. Eertiraa waliinis walitti dhufeenya gaafii Itoophiyaa busheessan balaaleffatanii turan jechuudha. Ajajaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kana dura Masriin duruu diina Itoophiyaati jedhanii itti dubbatanii turan jechuudha. Masriin diina ganama Itoophiyaati. Seenaa keenya guutuu keessatti nu dhabamsiisuuf hojii guddaa akka hojjetaa turte ibsamee jira jechuudha. Eertiraa kan fottokse kan Itoophiyaa irraa akka isiin fottoktu godhee akkasumallee hulaa galaanarraa akka fagaannu kan godhan isaaniidha jechuun TPLF dabalatee waboo fi kan uuman waboo fi akkasumallee garee adda addaa kan uuman isaan warra Masrii kana tahuu dubbatamaa jira jechuudha. Haa ta'u malee hariiroon biyyoota lamaanii duruu akkanuma ture kan jedhullee ni ilaalla jechuudha. Dhimma kana irratti hayyuuleen lamaan yaada garagaraa qaban kun akka armaan gadii kana keessatti dhiyeessanii jiran jechuudha. Jalqaba irratti Dr. Buzunaan Itoophiyaa fi Masriin humna seenan galmaa'ee humna gahaa ta'uu eegalee yoo ilaalle yeroo hunda waliigaltee hin qaban jechuun dubbate jechuudha. Kana kan dubbate Dr. Buzunaa UK irraa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo bal'inaan yaada isaanii ibsanii jiranii yaada seenaa isaa lafa kaayan kana ergaa guddaa keessa jira waan ta'eef waa irraa hubattu hanga dhumatti dhaggeeffadha. Dhuma irratti waan bareedaa waan isin gammachisutu jira waan ta'eef jechuudha. Itti fufnee dubbifna seenaa kana. Sababni isaa inni jalqabaa Masriin yeroo tokko lama Itoophiyaa weeraruuf yaalii gochaa turte. Fakkeenyaaf bara 1874 daangaa Itoophiyaa cabsitee seente. Kana quba qabdu isin ka'umsa burqa laga Abbaayaallee to'achuuf kanaan dura fedhii akka qabdu kanaan duras karaa Harariin qormaanni Harar ol ba'ee guddate. Gaafa qormaanni Harar ol ba'ee guddate sanillee waggaa 10 wayii Harariin to'achuu seenaa keessatti barraa'ee akka jiru kana namoonni hedduun hin beeku jechuudha. Kanaaf as keessa namoonni hin beekne kanallee akka seenatti qabatu qabdan jechuudha. Jalqabumaa kaasee itti fufee doktorri kun jechuudha. Jalqabumaa kaasee Masriin Itoophiyaa to'achuuf yaada ni qabdi. Yoo immoo ummanni alaa biyya yookaan keessummoonni biyya alaa fagoorraa dhufanillee jara san waliin gamtaa uummattee gara Itoophiyaa ittiin cabsitu seenuuf Itoophiyaa cabsitee ittiin seenuuf fedhii guddaa akka qabdus ibsaa turte jechuudha. Kanaafuu walgaarreeffannaan Itoophiyaa fi Masrii gidduu jiru waggoota 100 lakkaa'amuu kan turedha jechuun Dr. Buzunaan ibsee jira jechuudha. Itti dabaluun akka isaan jedhanitti wal dhibdeen isaanii seenarraa kan maddeedha jechuudha. Kun waan seenarra jiru jechuudha. Dr. Tasfaayee
Tasfaayeen Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa akkas jechuun dhiyeesse jechuudha. Akka isaan jedhanitti garuu biyyoonni lamaan diina qofaa miti michummaas qabu turan jechuun ibsanii jiran jechuudha. Kan inni eegalu ammaa miti durirraa kaaseetidha. Yeroo warri Misraa gara Poont dhufanitti Poonti kun immoo naannoo Itoophiyaa keessatti argamti jedhama. Poonti waan jedhamu kana hanga ammatti Itoophiyaa keessatti hin dhageenye iyyuu kunillee naaf haaraya jechuudha. Daawwattoota keenya mee namoonni Poonti waan jedhamu Itoophiyaa keessatti maqaa durillee hanga nu dhalanne booda jijjiiramellee taatu beektanii komentii jalatti naaf barreessa daawwattoota keenya. Kana kan jedhe Dooktor yookaan barsiisaa Yuunivarsiitii Wallaggaati jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo itti dabaluun daldala waliin daldalaa turan isaan booda immoo yennaa amantaan ortodoksii gara Itoophiyaatti dhufu warra Kopti ortodoksii Masrii gara Itoophiyaa kana namoota amantii ortodoksii kana erganiif turan jechuudha. Fakkeenyaaf jaarraa afuraffaa keessa nama lamaatu dhufe gara Itoophiyaa jechuudha. Jaarraa shanaffaa keessa nama sagaltu dhufe. Maaliif dhufanii amantii ortodoksii fidan jechuudha. The nine shanti qulqulloota sagalee jedhaman sana jechuun ibsamaa jechuudha. Dhimmoota ijoo sadan irratti jechuudha kan isaan wal dhaban Dr. Tasfaayeen akka jedhetti jechuudha. Wanti Itoophiyaa fi Masrii walitti fidus walitti buusus waan sadiidha jechuun Dr. Tasfaayeen lafa kaanii jiran. Sadeen sanillee akka armaan gaditti isiniif hindeessa. Sirri dhaggeeffadha. Faayidaa guddaa isiniif qaba. Inni tokko laga mormor yookaan Abbaay kan jennu kanaadha jedhee lafa kaa'e jechuudha. Sirriitti dabaafadha. Dhimmi Masrii fi Itoophiyaa yeroo hedduu walitti buusus akkasumallee walitti fiduus qabxiilee sadeen amma isiniif kaase kana jechuudha. Kana kan jedhe Dooktor yookaan barsiisaa Yuunivarsiitii Wallaggaati jechuudha. Itti dabaluun gara amantiitti yeroo dhufnu yeroo baay'ee patriarkiin hanga bara 1959tti achirraa muudame gara Itoophiyaa dhufanii turan jechuudha. Patriarkiin dhufan kuni dhimma amantii qofa dhufuu miti waa hedduu kan of keessaa qaban jechuudha. Waan bishaan laga Abbayaa kana haala Itoophiyaan itti dalagaa jirtus hordofaa turan jechuudha. Daawwattoota keenya hariiroon biyyoota lamaanii hanga bara 1959 amantiidhaan cimee itti fufuu Dr. Tasfaayeen ni dubbata jechuudha. Lagni guddaan addunyaa lagni Abbayaa kan addunyaan Naayil jedhee waamu maddi isaa parsantii 85 Itoophiyaa akka ta'e ni beekama jechuudha. Ta'us waliigaltee bara kolonii mallattaa'een Masriin mirga bishaan kanaa fayyadamuu kan qabdu ana jechuudhaan Itoophiyaa kana mormaa turte jechuudha. Daawwattoota keenya Dr. Tasfaayeen dhimma ijoo biyyoota lamaan walitti buusu Abbayaadha jedhu dhimma laga Abbayaa inni guddaan keessumatti jaarraa 19ffaa keessa impaayera guddaa gaanfa Afrikaa ijaara jettee Masriin kaate Itoophiyaa irratti waraana bantee turte jedhuun dubbatee ture jechuudha. Daawwattoota keenya itti fufuun waraana kana wal qabatee maandistoolee kanneen Sudaan keessatti ishee ofirraa dhoowwuuf ka'anii marratti Itoophiyaan immoo mootii Yohaannis dogoggoree waliigaltee Hiyoot jedhu jara Ingilizii fi Masrii duukaa mallatteessee gaafa inni baasu Mahaddus achi as deebitee Itoophiyaa rukuttee mooticha harkaa mahandisiitti akka du'u taasistee turte jechuudha. Warri Masrii kun eegaa karaa kaabaa to'achuu dadhabanii gadi darbanii 1875 kaasee hanga 1885tti Harar bulchaa turan jechuudha. Agartanii kan amma isin namoonni hedduun hin beeku jechuudha waa'ee kana jechuudha. Waa dubbisuun waa hedduu akka baratan isin taasisaa jechuudha. Daawwattoota keenya namoonni dubbisan beeknellee seenaa kana yoo dhaggeeffatan sammuutti qabatuu ni dandeessu jechuudha. Itti fufuun Dr. Tasfaayeen jechuudha. Kan booda immoo Ingiliziin gaafa biyya kana Masir dhuftee koloniidhaan
qabattu dhimma laga Abbayyaa to'achuu turte jechuudha yookaan to'atuuf turte jechuudha. Waliigaltee hamma mallatteessuu waliigaltee sana keessa Itoophiyaa adda baasanii mallatteessan. Kanaaf diina ganamaa yoo jennu Masriin haala kamiinuu Itoophiyaan galaanatti akka baatu hin barbaaddu. Gaafii Itoophiyaan galaana diimaatti bahuuf qabdu. Kanaaf mormii kanaaf Eertiraa waliinis gamtaa uumuu akka barbaaddu dubbatamaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo dhuma irratti mootiin Hayila Sillaasee Eertiraa qaama Itoophiyaati jedhanii Itoophiyaa jala bulchuu eegale. Gareen bilisa baasee Eertiraa kan hundaa'ee Masrii keessatti jedhuun Dr. Buzunaan dubbatee jira jechuudha. Hulaan galaana diimaa Itoophiyaaf akka banamtullee kan dhoowwee akkasumallee Eertiraa kan Itoophiyaarraa buqqisee yookaan fottoqsee gareen isaanii suni akka Masrii keessatti hundoofte himaa jira jechuudha Dr. Buzunaan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Masriin jalqabarraa hanga ammatti diina Itoophiyaa ta'uu barruu isaa kana keessatti eeree jira jechuudha. Masriin deeggarsa maallaqaa gochuu fi akka turtellee akkasumallee leenjiidhaan gargaaraa akka turte sana jechuun maali diina Itoophiyaa kan itti fakkaatu hundaayyuu ni gargaarti jechuudha. Masriin kan gargaartu maaliif Itoophiyaa akka biyya dadhabduu taatu siyaasaa gaanfa Afrikaa galaana diimaatti gargaaramu keessatti akka Itoophiyaan hirmaatuuf humna hin qabaanne akka taasisaa jiran kun barruu kana keessa ni arganna jechuudha. Daawwattoota keenya waraana Itoophiyaa fi Masrii keessatti seenaan kan hin galmaa'in kan hin beekamne jiraatu baatullee keessumaa bara 1870 keessa iddoo Gundeetii fi Gurraa jedhamutti waraanni Itoophiyaa waraana Masrii injifachuu kitaaboleen seenaa Itoophiyaa hedduun ni dubbatu jechuudha. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota keenya seenaan kun baay'ee seenaa dheeraadha jechuudha. Yeroo biraa kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha bal'inaan jechuudha. Akka isinitti toluu fi akka warraa baratanillee abdii qaba. Walumaa galatti qabxiin ijoon as keessaa Masriin jalqaba irraa kaaftee hanga ammatti diina Itoophiyaa ta'uu seenaan kun ni addeessa jechuudha. Doktoroota lamaan seenaa kana wal faana nuuf dhiyeessaniif baay'ee galatoomaa jennaani. Egaan guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'u argatu fuula YouTube chaanala Oromaan subscribe godhaan hordofaa daawwattoota keenya. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabamaa sagantaa itti aanuun amma walitti deebinutti nagaa ta'a.